sirte muna mana bittaa gurgurtaan jira maalitti jirta mana jalaa calliste I am sorry isin jechuu barbaada mana bittaa gurgurtaa meeshaalee bittaa gurgurtaa jira mannis bittaa gurgurtaan jira isin tokkoffaa gaafii gaafatteen irratti gaafii keessan tokko hammi isin fakkaatu garuu isinuma jala deebise jedha obboleettiin teennatuun mana bittaa gurgurtaan jira mana bitachuu barbaada naa gaafadhu jettee jirti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isinin jedha anillee nagaa jira alhamdulillah galatti rabbi isin akkam nagaa jirtu fayyaa jirtu jajjabaattu isinin jechuu barbaada. Obboleettiin teennatuun manni bittaa gurgurtaan jira muna mee akkamii mana jalaa callistee okay mana bittaa gurgurtaan wallahi yeroo ammaa kanatti manni bittaa gurgurtaan akkuma jirutti ta'ee garuu mootuyyuu ammaaf haalli biyya xiqqoo ishee gadi dhiifame bittaa gurgurtaan otomaa jiru xiqqoo eeggadhu sin jedha obboleettiiti sababni illee maaliif namoonni asiin dura manniin irraa diigaman nutillee keessa jirra warroonni manni irraa diigaman waan jiraniif kanaaf bittaan gurgurtaanii ammaaf gadi dhiifamne hanga koreen irratti walii galtee shanshanaan eegalamee warroonni man irraa diigame shanamee gaafa jedhametti manni bittaa gurgurtaan hin jira ammaaf warra man irraa diigame san ummanni sabsabarra jira lafni nuu kennamuu qaba argachuu qabna hiyyeessi maal ta'a ka jedhu wanni sanirra mariirra jiran gaafa kana tokkotti deebisan bittaa gurgurtaan gadhiifama wantoota seera qaban amma akka duraanii kaaree 200-300 bitaan hin jiru seerri amma ka gurguramu na fakkaata garuummee akka dhageetti garuummee irra deebi'ee isin gaafadha kaaree 500 bitatta ka mallaqa qabullee sanii oliin garuu maaliif jedhee isinitti fakkaata keessattuu ijoolleen biyya arabaa dalagan mallaqa gahaa akkasii miiliyoona 5 miiliyoona 10 qaqqabuun jiru ijoolleen kun qaban ijoollee fakkeenyaaf Ameerikaa ijoollee Awurooppaa keessa jiraatu Ameerikaa Kanadaa Austraaliyaa UK ijoollee kana keessa jiraatanii jechuudha isa kana ta'eef jechuudha kanaaf akkasii waan hin ta'iniif isin warroonni biyyoota arabaa keessa jirtan kaaree 500 mana bareedaa bitachuu dandeetta yookiin immoo lafa miiliyoona takkaaf wayiin akkasittiin argama jechuu kana siin jechuu barbaada obboleettiitiyya kaaree 500 jechuun mana bareedduu irratti si ijaarti jechuudha. Kuni seera amma ba'e kanaaf ammaaf bittaa gurgurtaan gadi dhiifamne gaaf bittaa gurgurtaan gadi dhiifame inshallah nu irratti isinii hojjedha gadi isinii dhiisa isinii waraaba namoonni amma yeroo ammaa kanatti ka qabu mana isaati irratti ka seera qabu mana isaati irratti ijaaraa jira bittaa gurgurtaan jidduu kanatti kana ta'e isinii jechuu barbaada isinii jedha obboleeyyantiya maaliif wanni kun baay'ee ulfaata atammallee mallaqa qabdaa'oo qabaattu sa'es gara yeroo ka eeggatte bitachuu hin dandeetta salphaadha isin jechuu barbaada kanuma ijoolleen asumaan mootuyyuu warroonni waa'ee mana diigamee warra mana diigamee maal ta'e muna akkas jettanii mootuyyuu waa'ee mana diigamee wanni dhaabbatamee shanamee uummataa kenname ammallee hin jiru lafti shikaaliin fakkeenyaaf naannoo kanatti fakkeenyaaf shikaaliin dhaabamee deema shikaaliin kun uummataa kennama odoon taanetti hanga silaa shikaaliitti dhaabanii gara fuulduraatti hin beekamuudha akka odeeffadhetti gara fuulduraatti ammaaf shanaan sun ka'ee shanamee kaaree 500 sun wanni hamma ammaatti namaa kenname tokkollee hin jiru yeroo waan shanuu heddu fakkeenyaaf yeroo shikaalii dhaabuu wadan sana uummata irraan dhaaban yookiin namoota korii haga 5-4 akkas nama 10 bicha of bira dhaaba jechuudha warroonni shikaalii dhaabu sunu saniin alatti mootu ganama sabsaba jedhamee yoo yaafame san booda yeroo shikaalii dhaaban naannoo sanitti malee namaaf wanni hirame tokkollee gonkumaa hin jiru isinii galee akkas isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kiyyaa maaliif isin immoo warroonni biyyoota arabaa keessa jirtan warroonni karaa kana manni keessan isinirraa diigamee jiru hordoffii isaa hin dhaabina hordoffii isaa yoo dhaabde atti fakkeenyaaf
hordofii isaa dhaabuu qabdu. Sababni isaallee maaliif hamma tokkotti waa argachuu dandeetta. Dalagurra jirtu akka asiitii akka nama asiitii miti. Waa argattee daddaftee qorqoorroo wayii yookiin irratti bolokeetoo ijaarrachuu dandeetta. Garuu hin dhiisinaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf obboleeyyan kiyya hin dhiphatin ammoo hin yaadin ammoo wallaahi billaahi jechuu namni yaade waan tokko hin fidu. Galgala ganama bo'ellee waan takkan fidu dhidhina sammuu isaa yookiin immoo rakkina mataa isaa rakkina qaama isaa irratti fida malee namni waan badeef galgalallee ganamallee waan bo'e dhiibbaa guddaa itti fide isiniin jechuu barbaada. Obboleen kiyya dhugaa rabbii dubbachuu keessattuu isin ijoolleen biyya arabaa jirtan baay'eetti garaana nyaattan. Sababni isaallee maaliif dafqitanii fidan jechuudha. Akka isin dadhabdanii halkanii guyyaa gubattanii arrabsamtanii jibbamtanii beeloftanii dheebottanii wame qataatanii fidan. Ka darbee jechuudha. Fakkeenyaaf ka darbee ittiin deebi'amu. Ka dhufuuf itti karoorfattee dirqama waan xiqqishuu san fakkeenyaaf kaaree 80 argatte ati waan keeti hintuu seentee gabbaata. Kaaree 500 argannaan ati numaayyuu jabduudha dhugaa kaaree 500 argannaan. Garuu warroonni akkasii suni inshallah yoo rabbi jedheen argattanii rabbiin isinii haa hiru riskii teessan isinii haa banu nutillee rabbi riskii teena nu haa banu immoo ifaajee keenya ka waggaa meeqa ifaajee duudiitti nu citee maal jenne rabbiin lafa nu jalaan balleessini walla dadhabbii waggaa meeqati rabbiin dadhabbii keenya san nu haa kafalu haqa keenya san nu haa baasu dafqi hiyyeessa biyya kanallee ka waa meeqa ta'ee jettu jira jechuudha. Isinii galee kanaaf inshallah rabbiin dafqa keenya san lafatti hin balleessin inshallah hin mootuyyuu hin baddullee isin mootuyyuu hin yaadinaa isiniin jechuu barbaada. Jajjabaadha yoo jabaattan yoo har'a jabaattanii boru mootuyyuu kana caalaa jabaachuu dandeettanii boru mootuyyuu waan bakka tokko ga'uu dandeettanii. Ufin dhiphisina wallahi rankaatina kalli walitti dhiisaa waan darbeef jechuudha waan dhufu garuu ani maal ufii kiyya waan baay'ee tokkotti bakka yeroo duraanitti baay'ee tokkotti dhiphachaan ture. Sababni isaallee maaliif waan darbeef yaadu waan dhufuuf yaadutu caala. Homa kamittuu sammuu ofii dhiphisuun hin barbaachisu. Sababni isaallee maali yoo jettanii dhiphattee waa fiduu hin dandeettu. Ati yaaddoftee, ati boottee, ati qooqa ooltee, nyaattee, dhuudde inni faayidaa see qabu ati inni faayidaa guddaa see qabu ati obsa qabaachuu, sabrii qabaachuu, sabrii yoo qabaatte ati bareedni guddatta salphamatti jechuudha. Wallahi xiqqishuurraa rabbiin guddoon si ga'a. Biyya arabaa kana deemtee dalagattee waggaa lama keessatti kaaree 500 argatti fakkeenyaaf argatu taate obboleen keenya kun warroonni biyya arabaa jirta waggaa lama dalayna wallahi mana bareedaa irratti ijaaratta. Akkas isiniin jechuu barbaadaan viidiyoo keessanitti dheeresse inshallah viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.